ayyuutu na yaadachiise viidiyoo ayyuu ammaa keessatti yaadadde malee tasumayyuu qalbii koo keessa nan dhufne yaada kiyyalle keessa nan dhufne jechuu kan sumayyaa balleesse yookaan immoo kan sumayyaa dhosse eenyudha. Salaamii dabar salaamiin achi jirti jette sumee ayyuu nama viidiyoo ayyuu amma dhaggeeffadhe nufe jechuudha. Salaamiin yamanii jirtidha ammallee ergi gaafa guyyaa tokko viidiyoo baatee waraabdeeti hin waraabne akka sayidoon dhufu hin beekti akka sayidoon achi dhufu hin beekti waan ta'eef dhokattee jirti jechuudha. Dhokatteetu mucaa jalaa dhossitee jechuudha. Jalaa dhossitee jirti kun argitanii jirtu jechuudha. Ayyuu dubbate sanoo ayyuu maal jettee dubbatte salaamittii sana gaafa isheen dhuftu gaafa isheen galtu nan qaxaqaxaa dhiiga afaanii funyaan yaasaa jette yaasuu qabda. Dhiiga keessi dhaabdee akkasittiin torbee tokko guutuu si dhossite torbee tokko guutuu si balleessite jechuudha. Hiriyaa kee keessa akka itti hiriyaan kee yookaanis immoo maatiin kee cidha kee argan borillee jechuudha ofii keeti ati viidiyoo sana ilaalte itti gammaddu mucaa keeti ilaalee viidiyoo sanatti gammadu jechuudha. Sanatu dacheetti gassi dabalte dachee si nyaachifte jechuudha viidiyoo sana si jala hunkurte jechuudha. Salaamiin suni inkiti godhe miimoorii sana nyaadhe jette. Kan ammas immoo dilii kana fidee kan immoo sa'idoo jalaa jechuudha sababii sa'idoo jaallattee dhabdee fi kan ammallee akkana godhe sumayyaa dhosse salaamii sana jechuudha. Salaamata si haa dhowwatu immoo salaamata si haa dhowwatu dhabama si haa godhu ayyuunu hin galtamaa. Amma naggaadummaadhaaf deemte malee sarraatanyummaadhaaf deemte shaqaalinnatiidhaaf deemte yamanii yookaan naggaadummaaf deemte yookiin waan ta'eef deemte malee bashannanas immoo yamaniin naqanii yamaniin biyya dubbii qabduudha biyya girri qabduudha biyya dubbiin jirudha jechuudha biyya xiyyaarri iddoo tokkotti garan sochooneedha iyyuu otuu xiyyaarri iddoo tokko deemeeti otuu hojiin yamanii keessa jiraate ijoolleen keenya yamanii dhufanii maaliif karaa suudiitti dudu'u. Yamaniin suni biyya badiiti biyya keessa ta'an miti oduudhaaf dadhe oduu keetiifitu yamanii dadhe hin fidda sumayyaa bakka dhossite jechuudha. Waan sa'idoo joonjessituuf hin qabdu mucaa namaa joonjessaarti bara maali kuni darbatamtuun balaamtuun hin tala sila har'aan sirbarraan baafadduun qabu amma fachaa xiqqoo sagalee ishee dhaggeeffadha. Silkiyaa asa ajirti bo silki asa ajirti yo sen silki nasa munne anille sagale gadi qabada silki asa ajirti taanani sagale kan kon dhageessu jechuudha anille motora oyi fadhen ka waan ta'eefi haadha dubbi mitira yookanis immoo haadha oduu miti oduu kanaaf na jejjersa akkuma sin haadha oduu jettani na moggaastani haadha oduuti oduu tokko gaafa nargu oduu tokko fuudhee dabarsaa jechuudha akkasuma gaazexeessaan taa'ayyuu gaafan biyya galuuyyu argitu akkin jedhee argitanii jirtu. Dubbii ayyuu nama jetti argitanii jirtu kani sumayyaa dhosse guutummaan guututti salaamidha. Sa'ido salaamii sanarraa kaffaluu qabda. Ati namarraan kaffalattu Sa'ido atirraan kaffalattu kan irraa kaffaluun jirti qoy ayyuun hin jirti. Goonni leenci nuti qabnu isheedha. Goota nuti qabnu isheedha kana qaballaadhaan nama joonjessitu jechuudha. Amma immoo ishee immoo qaxaqqattee dhiiga funyaaniin afaanii funyaaniin baaftee isee qaxaqqatte. Amma argitaa miti goosh ayyuu jedhi gaa beektaa mitiire maa. Sittimna galaafadhu itti dhaabuu yoo wayya malee kanatu arganii jechuudha. Tun argan iyyuu qabee raafa gaaddeen keessa buusa dhugaa namooti anallee namooti nan beeka garuu raafa gaaddee dhibiqitti godha jechuudha. Inni isu jechuudha anillee maaliif akkatti mucaa keenya galaafatte akkatti mucaa keenya sapiraayisii inni godha jedhee sumayyaa gammachiisuudhaaf akkana godhee bishaanitti jalaa gadartee jechuudha. Miimoorisaa bishaanitti jalaa gadartee jechuudha. Ayyuu nama dhugaa jirtu dubbattee jirti ayyuuni dhugaa jirtu baaftee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu ayyuu keenya ati nuu jabaadhu sayidoon immoo sii gala homaa yaadin homaa sitti hin fakkaatin sayidoon sii gala hundumatu fuudhee abbaan mana nuti yoo abbaa manaa keenya dhiifne kunoo har'a waggaa 7 argi biyyaa baane abbaan manaa keenya qobaataa mucaan qobaataa addatti facaanii jirra jireenyichumatu adda nama facaasa malee homaa rakkan hin jiru waan ta'eef itti galtee isaan taayiti eeggadhu achi deemtee sin deemini dhiira biraallettillee naasa'inii. Of xinqaaqee godhi of qabiitii akka dubartii kabaja qabdu dubartii abbaa manaa qabdu tokkotti kabaja godhadhuuti taa'ii achi deemtee adeemtee wannoon jedhin dhiirri jaallatu beektaa yoo dhiira tokko biratti si argin jaallatu beektaa dhiirri namarraa fagoo jiru garaansa waanumallee shakka garaansa waanumallee yaada waan ta'eef xinqaaqee godhadhu siraata kee eeggadhuuti taa'eeti. Kajoollee durbaate taa'e kajoollee durbaa mana jirtuutti taa'eeti wanti hundumtu si guutamee jira miti goosh taa'e. Gootitti ta'e taa'eeti cimtuudha barati jabduun talaati bar dhuga boossee fudhatte bar dhuga namni boo'eetu man karaaree of najjeessa dhirsa fudhata boossee man karaartee fudhatte jechuudha gootitti intala Oromooti bar bagasi qabaannee huntaa dhuga ganneen nuti taphachuuf kaate bar nu galaafachuuf kaate bar nu galaafadhu haa
ittidhamne asin lanulla si ka wal kakaafne amma saayidoo nagalu jedhaati koomentii jalatti na barreessaatti saayidoo nagalu saayidoo nagaan siifa galu jedhaati koomentii jalatti barreessaa fi gammachiisa inde intala keessani bar dhiiga keenya bar yoo isheen waan fedhe balleessiti yoo isheen waan fedhe goote itti dheekkamneetu lolleetu deebisuu qabna warroonni gurguddaan kun jechuu dhuga kanaafuu jennaani Sumayyaani mul'achuu qabdi ayyuuni lachuu keenya qixaa guddisuu lachuu keenya ija tokko nu ilaalu akka inni seerra caala jaallatu nan beeka waan ta'eefi lachuu keenya ija tokko nu laale isallee ija tokko isheen ija tokko ilaale anallee ija tokko ilaalu illoolini jette ayyuu quban qabdeeti maalan jedhee narkaa loote dubbiin narkaa baaga beetta gaafa nariifadhuuf gaafa oduu kanatti buusu wayyo aloo wala kaaloo seedu ta'e bara yaado badde bar nageenyatti quban qabdu wabiin quban qaba ayyuun quban qaba isin maa inni yuutuban ilaaltanii yuutuba Saayidoon ilaaltanii ayyuun badde Sumayyaan galgala badde isin quban qabdanii homaa tokko amma isheen waa'ee baduu ay Sumayyaa hin dubbanne wabiin sila waa'ee baduu Sumayyaa hin dubbanne akkanatti tanattanee sokke jechuudha haasa minna naantee miidiyaa irratti hin jirtanii mina raachina onde miidiyaa irra hin jirtanii nageenyi quban qabdanii Sumayyaan hin badde kan dhosse moo salaamii nagaachi jiraatte salaamiidha kan dhosse salaamata ishee dhowwatu intalli tokko sila maqaansee salaamiidha mana kana jechuudha mana kana na daawwatti salaamiidha na arrabsiti arraba keessan qat godhee isinitti haguutu warra maqaa salaamii qabu salaaman qabdanii isin nagaan qabdanii isinatu nagaa qabattanii qat godhee arraba keessan sana isinitti haguutu salaamii asila deemte na arrabsiti intala tokko atillee salaamiidha isin arraba keessa isinitti haguutu nagaa miti misin mortuu nama maqaa akkasii inaaftuu nama baay'ee jiraam namni na arrabsu nama lama sadii akkas tokko immoo Kamiilaa moo eenyutti Kamiilaa moo maal jedhe tokkos na arrabsiti bara isheenis san immoo kan na arrabsu kuni ijoollee musliimaati kiristaanaa miti ijoollee kiristaanaa argitanii koomentii gaggaarii barreessu kan keenya quraanni hadiisi waan isaan barsiisaa oolu rabbaa beeku arrabsoo barsiisaa oolu fakkaata arrabsoo xaafii edhee barsiisaa oolanatti fakkaata kottaa guruupii quraana keessa singashaa zuumii Ima grupi Quraana nama 700 jira kota achi keessa singashaa ijoollee warra raba badda warra ana warra bana balleessitanii subhanallah amma wallaan jira amma sheekii keenya yoona arge yaa rabbi kee shergootanii biraan hin gana wallahi laas yoona argan amma maallaan jedhu qaxii sanaa kutu san jedhu kana yoona argan arraba na balleessitanii na arrabsitanii maqaan na badde wallahi laas amma na argan maal galgala fayyaa nagaa fakkaate qoccaree achi keessa ta'a asiyoo isin arrabsaa oola isin dura arrabse kan maalan godhana rakkadhe jaalladhe miti jaalladhe nama narrabsin isaantu na arrabseetu akka narrabsu godhe ana miti jinni ishee na jenna jala teessee na arrabsitutu na keessaa jinni natti kaasee jechuudha argitanii rakkoo bara nan lalnaalinaa sin warroonni kaanii Quraana qaraatanii warroonni adiis adda adda beektanii warroonni abbaa fi haati keessan kabajaan isin guddiftee ijoolleen musliimaa hin jiru guutanii jiru ijoolleen kiristaanas akkasuma guutanii jiru amma kiristaana takkas jalatti nan arrabsine kan na arrabsu namuma sharraxatee deemu Kadijaa Faaxumaa Kaalid Maarree kana na arrabsa laal ani immoo intala musliimaati silaa na gorsaniitu dhiisi badiin kee kana na deebisuu qabu na arrabsuu qabu tokko Nyusheni maqaansee narkaa badde Sumayyaa kan jedhamtu tokko na gorsite hedduu tokko galatoominaaf jiraadhu Tamimaallee nan jaalladha Sumayyaallee nan jaalladha jechuudha isheenillee na gorsitii jechuudha koomentii dabanaaf hin barreessitu yoon sobde jedhu yoon dhugaa dubbatteedhaniitu na barreessu jechuudha kanaachi isheen konkaa dullatti minaamin jettu allachi gadi galabbaxaa jechuudha lamin inni kababbar unateen inni kababbar tahu banan an beka wani singol zimbalun nante undi gasan akas sharing god ne sharing god na mto ko to sharing god na balambo te jolen to to grat share na gote gudina go chart barbarana uga na maracho yadani to to kin fedu unde nante sin to kin natto nakira to ki video warabachu yatamalen na gina atane olina nazin wargito chikesa dubbi jira am dubbi babbadera makasi ayyuki ya gote kiya I love you Salami se guddaa magana ga'urree battee na argina qaxiina